Har'a immoo mee waliin irratti akkaawuntii keenya banannee akkaawuntii keenya maaliin akka bananne namootaan irraanfatan hedduutu jiru waan ta'eef har'a kan isa waliin ilaallu ta'a jechuudha. Fakkeenya akkaawuntii waliin banadhee jira. Erga banadhee immoo paaswoordii isaa irraanfadhe yookiin immoo iimeelii isaa irraanfadhe yookiin immoo lakkoofsa bilbilaa ittiin banadhe sanuyyuu irraanfadhe yoo ta'e wantoota kanneen eessaa argachuu danda'a kan jedhu gabaabseetuma kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Hanga xumuraatti nu faana bu'aan affeerraa keenya yookiin immoo bilbila tokko irratti waliinii kan odoo garagalchee banachuu barbaade appilikeeshina bilbila isa biraa irratti gadi buufadhe deebi'ee bilbila san irratti waliin banachuu osoo fedhe haala kamiin waliin bilbila itti aanu irratti banachuu danda'a kan jedhu karaa salphaa tokkoon isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti gara appilikeeshinii waliin itti deemna jechuudha. Appilikeeshina waliin bira dhaqnee banannee keessa seenna. Erga waliin appilikeeshina isaa dhaqnee banannee keessa seennee booda kallattumaan eessa bira seenna jechuudha. Iddoo gara gadiitti arginu kana daashboord kan jedhu karaa harka bitaa irraan kan jiru kana tuqna jechuudha. Gara gajjallaa harka bitaa irraan. Sana booda sarara sadii mataa gubbaa kanatti ol baana. Mataa gubbaarra sarara sadii jiru kanatti ol baana jechuudha. Sana booda gara gadii kana yoo dhufnu looga aawutitu jira. Tasafaa dogongorree looga aawutii kana tuqnee keessaa bahuu dandeenya. Ergasii immoo maaliin banadhee ture laata? Akkamitti deebi'eetiin seenuu danda'a laata? Gaafiin akkanaa nutti ka'uu danda'a jechuudha. Dogongorree immoo akkaawunti diileettii kana tuqnee yoo ofirraa haqne ta'e saniin booda nagaatti adda galtanii san taananii amma salphaa karaalee salphaa wanta ittiin bananne sana ittiin beekuu dandeenya. Yookiin immoo yoo ammumaayyuu appilikeeshinicha harkarraa qabaanne yeroo itti aanuuf iddoo paaswoordii kan akkamitti akka seennee paaswoordii keenya jijjiirachuu akka dandeenyu isinitti agarsiisa jechuudha. Fakkeenya paaswoordiin an keessaa qabu paaswoordii caalaa 123 jedhu yoo ta'e akkamitti 123 caalaa jedheetiin akka jijjiiruu danda'u garagalchee akka namni hin beeknetti akkamitti akka jijjiiruu danda'u yeroo itti aanu asirratti isinitti agarsiisa jechuudha. Ammaaf garuu akkamitti akkaawuntii keenyayyuu beekuu dandeenya. Akkaawuntuma banadhe kanaayyuu hin beeku waan ta'eef akkamitti beekuu dandeenya kan jedhu bira dhaqna jechuudha. Jalqaba harboor kee kan jedhu kana fuula dura isaatitti xiyya tana tuqna jechuudha. Xiyya siitingii jala jirtu gajjallaa jirtu kanatti buuna. Erga itti buune booda haala kanaan nu bana jechuudha iddoo kana dhufe. Erga nu bane booda nuti amma kan barbaannu maalinni harbooriin kun eenyu harboorii kana jala seenuudha jechuudha as biratti jalqaba irratti. Akkaawuntummaan kunuu keenya ta'uu fi keenya ta'uu dhabuu isaa ilaalla. Erga isa ilaallee xumurree kanaaf karaaleen salphaan ittiin jijjiirru tokko haala kanaan jechuudha. Akkaawuntii keenya beekuudhaaf iddoodhuma kana ni tuqnaa isa daashboord jedhu kana ni tuqnaa. Egaa daashboord kan jedhu cuqaafnee booda kallattiidhaan eessa deebina? As deebina nuti piroofaayilii irratti. Amma kan barbaannu maali? Yoo barbaanne daashboordiidhaan yoo barbaanne mootiyyuu piroofaayiliidhuma kanaan dhufnaa jechuudha kunuu. Profaayiluma keenya tuqne edit profile kan jedhu cuqaafna. Edit profile kan jedhu kana tuqxan fakkii namaa gara harka mirgaatiin gajjallarra jiru tuqxanii. Edit profile kan jedhu erga tuqxanii booda garam isin seensisa? Gara account informationii keessaa isin seensisa. Asitti maal isiniin jedha? Please add security answer as they requires to verify. Kana jechuun yeroo waa dogongortan yeroo waa isin harkaa badan salphatti deebistanii restore godhachuudhaaf paaswoordii keessan yookiin wantoota garaagaraa yeroo irraanfattan jechoottan darbii gaafii achi kaa'attan saniif gaafii san deebii kennitanii fi gaafii inni isin gaafatuuf seenuudhaaf jechuudha. Paarsantii 60 irra jira. Next jettaniini gaafilee sanneen itti galfattu jechuudha. An amma maal jedhaan kaansel jedhaan salphumatti maal barbaade waan ta'eef wanti ani ittiin banadhe as biratti iimeela kana jechuudha. harbooriin 26@gmail.com yookiin immoo Username kan koo Harbour Inspire 25 kan jedhu kana jechuudha. Maqaan kiyya Harbour kee jedha kun as biratti. Isa kanallee yeroo bira kutaa biraatiin wanta biraa qabadhee kan isiniif dhiyaadhu ta'a jechuudha. Bilbilli ani ittiin banadhe illee kunoo lakkoofsa bilbilaa isa gajjallaa jiru kana jechuudha. Haala kanaan lakkoofsa bilbilaa keessan beekuu dandeessanii iimeela keessan salphumatti baruu dandeessan jechuudha. Wanti isin dhibe kamiyyuu yoo jiraate akkaawuntii keessan keessa haala kanaan seentanii yookiin immoo bilbila biraa irratti garagalchitanii seenuu yoo barbaaddan iimeeluma keessan kaasitti barreessitan kana bilbila san irratti barreessitan sana booda
paaswoordii keessan kan sammuu keessa jiru san itti galchitu jechuudha. Yookiin immoo yuuzarneemii tana qofaa fi paaswoordii qofaanis gara bilbila biraatti seenuu dandeessu. Yookiin lakkoofsa bilbilaa kanaa fi paaswoordii keessaniin gara bilbila itti aanuutti salphumatti ceehuu dandeessan jechuudha. Kanarraaf isin qabadhee kana fakkaata. Kan itti aanu immoo kutaa waa'ee akkamitti akka paaswoordii keenya jijjiiran. Paaswoordii waliin akkamitti akka jijjiirannu kan jedhu kan isiniif qabadhee dhufu ta'a jechuudha. Sagantaa itti aanu irratti bal'inaan waa'ee paaswoordii, waa'ee akkaataa itti maqaa keenya jijjiirruu kan jedhu hedduu isaanii qabadhee isinii dhufa. Horaa bulaa Deebanaa. Kaliil ture Harbour Media Network irraa salphumatti yuutuubii jalatti nu argachuu dandeessan. Yuutuubii irra dhaqxanii Harbour Media Network jettanii sarchi gootu. Sana booda gara mataa gubbaatti yeroo sarchi gootan Harbour Media Network jedhee isinii dhufa. Pileeyilistiidha yoo barbaadan viidiyoottan hanga ammaa dalage hedduun isaanii waa'ee waliin kan dubbatan ni jiru. Dabalataan immoo addatti illee yoo barbaadan kun akkatti viidiyoottan waliin kanneen tokko tokko isaaniitiin hordofuu dandeessan jechuudha. Horaa bulaa Deebanaa. Gaafii qabdaniif yaada qabdaniif asuma koomentii jalatti nuu kaayaa. Yaadni keessan nu jajjabeessa. Koomentii kana jala yoo nuu keettan yuutuuba jala dhaqxanii wanta an sirreessuu qabuu fi wanta isinii dabaluu qabnus asuma yoo nuu keettan yaadni keessan utubaa ijoo mana keenyaati waan ta'eef horaa bulaa Deebanaa galatoomaa kutaa itti aanu nan agarrutti yeroo gaarii qabaadha.